yeroo hunda hin jedhinaa innaa teessan hin jedhinaa. Ilaa ija ifaan fuulduratti ilaalaa kaayyoon inni guddaan fuulduratti. Wallisaa tokkotu ilmi namni abbaan kufe ilmaan keessaa ba'a jechuu isaati. Ilmaan keessaa ba'a. Namni ilmaan kufe cabee daaraa ta'aa jedhe. Jechuun isinii galeeraa? Namni abbaan kufe ilmaan keessaa ba'a. Namni ilmaan kufe cabee daaraa ta'aa jedhe. Kaleessa na aartii calqabnu nama muraasa. Har'a immoo amma muraasa kanatti bor immoo dachaa kana kudhantu eebbifamuu qaba. Kanaamilee walii kennaati jabaadhaa. Kanaafi ol guddanna malee gadi hin guddannu. Ol guddanna. Warri har'a eebbifamtoota irraa bakka kanaan isin ga'e isiniin jedhaa. Kanaaf yeroo hunda eebbifamtanii namni manaa waamee na hojjechiisa jettanii immoo hin eeginaa. Aartiin dhimmi ooftii waan fedhii keetii, waan jaalala uummataa, waan jaalala biyyaa seenaa darbe seenessitaa, isarraa hin hojjettaa, isa boriin tilmaamtaa, waan guddaa fuuldura keessan jira. Nama manaa waamee na hojjechiisa jettanii hin eeginaa. Ofii keessanii aartii Oromoo galmaan ga'uuf jabaadhaatii isinirraa bor dachaa kudhaniin dabaltanii argamuu isinirra yennaa umurii amma kana aartii keessa turtanii akka keenya kana umurii kanarra geessan isin immoo dachaadhaan gochuu isinirra jira. Adaraa isinitti kennineerraa adaraa keenya nurraa fuudhaa. Uummata kana duratti guddaa galatooma adaraa keenya nurraa fuudhaa laa.